Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhaabbilee miti mootummaa fi qooda fudhattoota biiroo hojii fayyaa irratti hojjetan waliin waltajjii marii fooramii geggeesse. Waltajjicha irratti haasawaa baniinsaa kan taasisan hooggantuu itti aantuu Biiroo Fayyaa Oromiyaa Siister Tigistii Tafarii kaayyoon fooramii kanaa hojiilee hojjetamaa turan keessatti milkaa'inoonni galmaa'anii hanqinoonni jiran maali kan jedhu laaluuf akkasumas hawaasni komiinni qabu irratti mari'achuun kallattii gara fuulduraa kaa'uufidha jedhan. Naannoon keenya akka biyyaattis bal'inaanis baay'ina uummataatiinis naannoo guddaa fi naannoo xiyyeeffannoo olaanaa barbaadu akka ta'e beekama. Kanumarraa ka'uudhaan yeroo adda addaa qorumsi uumamaas namtolchees yeroo nu quunnamu qindoomina dhaabbilee deeggartootaa yookiin dhaabbilee siiviikii kana waliin ta'uudhaan hojiiwwan hojjetamaa turan gurguddoo fi bal'aa akka ta'an beekama. Guyyaa har'aatti garuu mareen fooramii nuti gaggeessinu hojii keenya kanaan dura hojjetaa turre keessatti milkaa'inooti galmaa'an hin jiru. Milkaa'inootni galmaa'an akkuma jiran immoo hanqinaalee fi komeen hawaasa keessaa dhaabbilee fayyaarraa sadarkaa adda addaatti qaamolee mootummaa jiran keessaatti ka'an illee yoo jiraate akkamittiin sirreessinee waliin taanee tajaajila fayyaa hawaasa bira hin qaqqabamin yookiin hawaasa hanga barbaadamu bira qaqqabuun hin danda'amne kana qofa utuu hin taane qormaatilee akka haala waliigalaa addunyaa giddu galeessa godhachuudhaan yeroo ammaa seektara fayyaa qoran harka wal qabannee keessaa bahuudhaa wajjin wal qabsiisee ga'een keenya maal ta'uu danda'u turre jiraata kan jennee waliin mari'annu waan ta'eef kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kenninee maree bilchaataa akka taasisnu abdii guddaa qabna nutillee akka seektaraatti. Hoogganaa Taanaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa kan ta'an obbo Darajjee Abdannaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa waggoota arfan darban kana keessa tajaajila fayyaa bifa qulqullina qabuun hawaasaaf kennuu irratti hojiin bal'aan hojjetamaa tureera hammas hojjetamaa jira jedhan. Tajaajila fayyaa kennuu keessatti waggootan sadan darban manneen yaalaa 1,800 ijaarsisuun dhaabbilee fayyaa babal'isuun tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii karaa guutuu ta'een kennuun hojiin bal'aa hojjetameera. Akkasumas qaamolee deeggarsa kennan waliin ta'uun tajaajilli fayyaa kanaan dura naannoo keenya keessa hin turre jalqabsiisuun danda'ameera jedhan. Biiroon fayyaa ergama isaaf kenname keessumaa tajaajila fayyaa qulqullinni isaa eegame nageenyummaan isaa eegame hawaasa hundaa biraan ga'uudhaaf hojii baay'ee waggoottan darban kana hojjetaa akka inni ture beekamaadha jechuudha. Keessumaa tajaajila fayyaa kan jennu kun ittisaa kaasee akka kunuunsa fayyaannachiisuu kennu preventionii fi amma palliative care'itti kan jiru karaa guutuu ta'een qaamolee as keessatti gahee qaban hundumaa qindeessuudhaan hawaasi keenya tajaajila qaqqabamaa akka inni argatu gochuu keessatti hojii baay'een hojjetamaa ture jechuudha. Tajaajila wal'aansaan dabalataan kunuunsaaf fayyaannachiisan daddaan dabalata jechuudha. Kana dhugoomsuudhaaf Biiroon Fayyaa Oromiyaa waggoottan darban kana keessatti keessumaa dhaabbilee fayyaa 1,800 ol bifa adda addaatiin babal'isuudhaan haaraa ijaaruudhaan kan dura turan irratti dabaluudhaan tajaajila hawaasaaf akka isaan kennan godhaa tureera jechuudha. Itti dabaluunis gama dinagdee fayyaatiin wal qabatee dhaabbileen fayyaa hundi maallaqa gahaa qabaachuun hirkattummaa jalaa bahee akka of danda'ee hojjetuuf akkasumas tajaajilli inshuraansii fayyaa cimee akka lafa qabatuuf hojjetamaa tureera jedhan. Keessumaa ispeeshaalitii sarviisii adda addaa kanaan dura kan hin turre naannoo keenya keessatti tajaajila fayyaa qaqqabamaa gochuun mataa isaatiin gahaa miti jechuudha. Tajaajila fayyaa hawaasi keenya yeroodhaa yerootti guddina dinagdee akkasumas immoo giloobaalii tekinooloojiiwwan haaraa ba'an wajjin wal qabatee fedhiin tajaajila fayyaa dabalaa dhufeeraan fedhiin tekinooloojii adda addaatti fayyadamuus dabalamaa dhufeera jechuudha. Kana deebii kennuudhaaf Biiroon Fayyaa qaamolee deeggarsa kennan wajjin ta'uudhaan keessumaa morra caalaa mootummaan naannoo Oromiyaa baajeta inni ramadee giddu galeessa godhachuudhaan ispeeshaalitii sarviisii kilaasteroota adda addaatti qooduudhaan tajaajiloota kanaan dura naannoo keenya keessa hin turre Finfinnee duwwaatti kan argaman naannoo keenya keessatti jalqabsiisuun danda'ameera jechuudha. Fakkeenya makaasuudhaaf kanaan dura keessumaa diagnostic capacity wajjin wal qabatee naannoo keenya keessatti CT scaaniin hin turre. MRI CT scan kan jennu kun hin turre jechuudha. Paatoloojii sarviisii kan jennu kun hin turre. Yoo jiraate Paawuloos hospitaalota Finfinnee jiranii fi akkasumas immoo EPHI itti baay'ee isaa kan beeknu jechuudha. Kana garuu naannoo keenya keessatti kilaasteraa keessumaa gara lixaatti Naqamtee fi Mattuu irratti as giddu galeessa kanatti naannoo Adaamaa Ciroo akkasumas immoo gara Shaashamanneetti tajaajilawwan adda addaa babal'isuudhaan hawaasi keenya riiferaal liinkeejii eegee akka inni tajaajilamu gochuudhaaf hojii guddaan hojjetameera jechuudha. Fooramicha irrattis gabaasni raawwii hojii waggoota arfan darbanii karaa obbo Lammeessaa Taaddasaan dhiyaateera. Gabaasicha keessattis akka waliigalaatti raawwii hojii turan dhiyeessuun kana keessatti ciminoonnii fi hanqinoonni jiran maali kan jedhu kaasaniiru. Qooda fudhattoonni fooramicha irratti hirmaatan tokko tokkos Biiroon Fayyaa Oromiyaa fi dhaabbileen siivilii walitti dhufeenya gaarii uumuun hojiileen hojjetamaa jiran
jiran kamtu haala gaariin deemaa jira bakka kamitti hanqinni mul'ata kan jedhu duubdeebii keenya ilaaluun hanqinoota jiran waliin sirreessuun ciminoota mul'atan immoo itti fufsiisuun hawaasa hunda giddu galeessa godhannee kenna tajaajilaa qulqulluu ta'e kennuu irratti xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jira jedhan. Duubdeebiin kennamee fi haala kanaan akka fooyya'aa deemu wanta hanqina ta'e saxxaanutti kallattii barachuu dandeenyu hojjenna waan ta'eef waan hundumaa sektara fayyaa ilaallate piroojeektiin sun taanaan jalqaba amma xumura isaatti ogeessa sektara fayyaa fi biiroo keenya hooggansa sektara fayyaa fi kan keenya waliigaltee mallatteessuus hordofuus gamaggamuus walumaan qindoomnee hojjenna. Hawaasa keenya hawaasa tajaajiluu jirkan giddu galeessa godhannee yeroo hunda kenna tajaajilaa qulqullinni qabu akkasumas equitable kan ta'e hojjechuu irratti waan kaayyoon kee waan taatee fi gam kanaan hojjechaa jirra jechaadha. Kanaaf rakkoon yookaan ammoo balaan adda addaa uumame hawaasa bira ejjanii hojjechuu malee hawaasa irra baqachuun barbaachisaa miti. Dhuma irrattis labsiin hojii dhaabbata siivilii biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa waltajjicha irratti dhiyaatee jira.